Moddee afur 2024 akkam jirtu daawwattoota keenya oduu yeroo kana isinitti himaa oduu waliinan Geetoo Lamaayooti. Biyya kana keessa yeroo ammaa kellaa seeraan alaa 283 caalan jiraachuu ministeerichi beeksise. Itoophiyaa keessa kellaawwan seeraan alaa kaa'amanii sakatta'iinsi ittiin raawwatamaa ture akka kaafamaniif mootummaan murteessee turus garuu sun sababa garaagaraatiin ta'uu hafee yeroo ammaa kana guutuu biyyattii keessa kellaa seeraan alaa 283 caalan akka jiran ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa Kaasahuun Goffee ibsaniiru. Ministeerichi kaleessa muddee 3/2024 caffee bakka bu'oota uummataa keessatti gaaffilee miseensota mana marichaarraa kaaniif deebi'ee wayita kennanitti kellaawwan 283 jiran sun saffisa hojii loojistikii fi sochii oomishaalee danqaa jira jechuun deebisan. Fooyya'insi imaammata diinagdee gooroo erga taasifame haga ammaatti yeroo hundaa to'annoo fi hordoffiin gabaa gaggeeffamaa jiraachuudha ministeerichi kan ibsan. Waan kana ta'eef baatii 5 darban keessa qaala'insa jireenyaaf sababa ta'aniiru kan jedhaman daldaltoota 100 caalan irratti tarkaanfiin fudhatameera jedhaniiru Dr. Kaasahuun Goffee. Gatiin bittaa fi hordoffii simmintoo warshaaleetiin akka murtaa'uuf ministeerichi qajeelfama dabarseeraa jedhe. Haga baatii darbeetti simmintoon oomishamee warshaatii erga ba'ee booda gatiin gabaa kan murtaa'u warra raabsaniif warra qinxaaboo gurguraniin ture. Kun ammoo gatiin yerootti akka dabaluuf gabaarraa akka dhibuuf sababa ta'aa tureera. Ijaarsa Finfinnee fi Shaggar keessaa irratti gahuu isa guddaadha. Kana to'achuu fi mootummaan dirqama isaa ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannoleetti kennee ture. Ministeerichis seera itti baasee hordoffii taasisus qaala'insi simmintoo fala argachuu waan hin dandeenyeef qajeelfama haaraa baasuun barbaachisaa ta'ee akka argame ibseera. Jalqaba baatii sadaasaa keessa qajeelfamni ba'e kan jedhu kana booda sirna bittaa gurgurtaa simmintoo kan abboomu murteessuu fi hordoffii kan taasisuu qabu warshaalee simmintoo oomishanidha. Biyya kana keessa warshaaleen simmintoo oomishan 11tu jiru. Akka qajeelfama ba'eetti gatii gabaa simmintoo to'achuuf isaantu warra raabsanii fi qinxaaboo gurguran haga dakaatti hordofuu qaba. Erga qajeelfamni haaraa ba'ee hojiirra ooleetii amma gatiin simmintoo hir'ateera jedha ministeerichi. Gabaasa raawwii hojiisaa caffee yookaan paarlaamaa biyyoolessaaf wayita dhiyeesse. Simmintoon kuntaalli tokko duraan qarshii 2,200 ture amma 1,900 jedhameera. Manni maree magaalaa Maqalee Geetaachoo Raddaa heera biyyaa cabsaniiru jechuun komateera. Maqalee fi Addigiraat kantiibaa lama qabu. Koreen dhaabbata mana maree bulchiinsa magaalaa Maqalee pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay kan ta'an Geetaachoo Raddaatiin heeraa fi seera cabsaniiru jechuun himateera. Manni maree magaalaa Maqalee kana kan jedheef magaalittii kantiibaa osoo qabduuti kan biraa irratti muudaniiru jechuudhaani. Obbo Geetaachoon kaleessa malee wiixata eengaddaa Birhaan Gabreyesus bulchaa magaalaa Maqalee taasisanii ramadanii ture. Manni maree bulchiinsa magaalichaa kan duraan filatee kantiibaa godhee muudeeru Reedaayi Bariyee osoo jiruuti irratti nama haaraa alarraa muuduun heera biyyattii fi seera kan cabsedha jechuun akka hin fudhanne beekseera. Poolisiin waajjira Reedaayi Bariyee samsee akka hojii hin galle ugguruun waan seer maleedha jechuun himateeras. Poolisiin Maqalee kanarratti kan deebise haga oduun kun qophaa'etti hin dhaga'amne. Haga dheengaddaatti kantiibaan magaalaa Maqalee kan turan Reedaayi Bariyeen garee Abuut Dr. Dabratsiyoon irraa yoggaa ta'u kan haaraa itti muudame ammoo garee Obbo Geetaachoo Raddaa irraati. Magaalaa tokko keessatti kantiibaan lama ramadamuun Maqalee qofa keessatti osoo hin taane Addigiraat keessattis mudateera. Magaalittiin kan garee lamaaniin ramadaman bulchaa lamaan bulaa jirti. Lola booda Tigraay keessatti tatamsa'inni dhibee HIV daran dabaleeraa jedha biiroon fayyaa. Lola Tigraay fi mootummaa federaalaa osoo hin eegalin dura mootummaan naannichaa ittisa vaayirasii HIV irratti ciminaan waan hojjetaa tureef tatamsa'inni vaayirasichaa fi dhukkuba eedisii hir'atee ture jedhan. Obbo Fissaa Biraanee biiroo fayyaa naannoo Tigraayitti qindeessaa to'annoo fi ittisa HIV. Lola sanaan booda tatamsa'inni vaayirasichaa dabaluusaa beeksisanii sababni guddaan dubartoonni gudeedamuu, rakkina diinagdee, hojii daldala saalquunnamtii babal'achuu fi namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'anii jiraachuu akka ta'edha kan ibsan.
Sadaasa 24 bara 2017 magaalaa Maqalee keessatti waltajjii qophaa'e irratti naannoo Tigraay keessatti tatamsa'ina vaayirasii HIV ilaalchisee waraqaa qorannoo biiroon fayyaa Tigraay baaseen wal waraansichaan dura tatamsa'inni vaayirasii HIV Tigraay keessatti dhibbeentaa 1.2 kan ture amma gara dhibbeentaa 3 irra ga'u biirichi ibseera. Keessattuu dhibichi magaalaa Maqalee godina kibba naannichaa fi mooraa namoota qe'ee irraa buqqa'anii keessatti daran dabalaa jira. Waggoota 5 darbanitti dubartoonni rakkina dinagdee irraa kan ka'e kan gara hojii saalquunnamtii irratti bobba'an dhibbeentaa 56 akka ta'edha jedhameera. Oduu keenya xumuraatiin pirezidaantiin Kooriyaa Kibbaa seera yeroo muddamaa labsinaan paarlaamaa fi uummatni mormii irratti kaasaniiru. Kaleessa pirezidaantiin Kooriyaa Kibbaa Yoon Suk Yeol labsii yeroo muddamaa Maarshaal Loo baaseen akka hojiirra ooluuf waraana biyyattii kan ajajee ture mormii guddaa kaaseera. Mormiin inni hangafaa kana irratti ka'e caffee yookaan paarlaamaa isaa keessatti. Pirezidaantiin Kooriyaa Kibbaa akka jedhanitti biyya isaanii Kooriyaa Kaabaa fi dhaabbilee siyaasaa sirna kooministii leellisan jalaa baraaruuf seerri yeroo muddamaa sun barbaachiseera. Seerri yeroo muddamaa akkasii ba'u hojiirra kan oolu yoo ta'e aangaa'otni waraanaa fi poolisoonni eeyyama malee lammiilee akka to'atan kan eeyyamudha. Olaantummaa seeraa kabachiisuuf mirgoota siivilii kan mulqudha. Kanaaf Kooriyaan Kibbaa Kooriyaa Kaabaa irraa baraaruuf kooministoota biyya keessaa to'achuuf labsiin haaraa sun bahee jechuun pirezidaantii Yoon Suk Yeol barbaachisummaa labsii yeroo muddamaa sanaa ibsaniiru. Garuu ajaja fudhatee hojiirra kan oolchu waraanaa fi poolisiin biyyattii harkaa fudhachuu dideera. Paarlaamaan Kooriyaa Kibbaas labsii ba'e sana sagalee guutuun galgala kaleessaa harkatti bishaan nyaachise. Uummatni biyyattiis morkattoota akka fedhan hidhaatti guuruuf kan yaadamedha jechuun mormiif gadi ba'aniiru. Magaalaan guddoo Suweelis muddama keessa galteetti kan jedhe Aljeeziraadha. Egaan daawwattoota keenya oduu keenya yeroo kanaaf qabanne kan goolabneerra turtii gaarii qabaadhaa.